naannoo Tigraay keessattu ejjeefamaniin odeeffannoo biraatii mootummaan Misrii charge d'affaires yookaan immoo hojjetaa embaasii Itoophiyaa ka magaalaa Alqaahiraa jiru yaamee jira jedhame. Maaliif yaame odeeffannoo isin biraanii kennutu jira. Biltsiginaa Amaaraa fi Oromiyaa jidduutti ammallee rakkoon dhalatte. Sababii rakkoo kana maali isin biraan gahuu deemna. Paartiin Gamtaa Dimokiraatawaa Oromoo yookaan kan maqaan Ingiliishiin ittiin beekamu Odaa jedhamu murtii boordiin filannoo Itoophiyaa dabarsee balaaleffatee jira. Murtiin dabarse kun maali odeeffannoo kana isin biraanii gahuu deemna. Kadhiyoo kanattu mana hidhaa irraa gadhiifame obbo Lidatuu Ayyaaloo Jawaar Mohammadii dubbise jedhama. Warri Biltsiginaatii fi hooggantoonni siyaasaa Oromoo tokkolleen hagammaa kaman hidhaa deemanii Jawaar dubbisanii ka jiran jechuun lakkoofsan lakkaa'amanii odeeffannoo hedduu ka of biraa qabannu dhimma saatalaayitii Itiyoosaati ka OMN fi Keelloo miidiyaan keessatti nammatamanillee irraa odeeffannoo jirtu isin biraan gahuu deemna. Warri nu daawwachuuf asittu argamtanii hedduu galatooma. Sagantaa kana qooda faffacaasaa waliin nu ga'aa isiniin jechuu barbaanna. Matoota duree kenna ka oduu haga seegii jenneen dubatti oduu biraallee qaqqabna. Ajjeechanii baqattuu Oromoo ka biyya Xaaliyaan ajjitu edaa'uu guddataa mata duree guddaa tahee jira. Addituu edaa'uu guddataa nama biyya Itoophiyaa irraa bara 2020 bara 2010 gara Xaaliyaanii baqattee achitti jechuun horii horsiisuudhaan Xaaliyaan keessattuu re'ee horsiisuudhaan chiizii re'ee gurguruudhaan akka malee beekamte akka fakkeenya milkii baqattoota yookaan immoo baqattoonni gumaacha isaanii gamtaa Awurooppaatii fi kennan akka agarsiisu jechuudhaan seenaan ishii miidiyaalee addunyaa irratti dhiyaachaa jira. Dhiyaachaallee ture. Namni kun nama jechuun Landgraab saamicha lafa ka Oromoo qarqara Finfinnee irraa baqattee jedhame dhimmiisi akka malee miidiyaa addunyaa irratti haasamaa ture. Re'ee horsiisuudhaan nama baadiyyaa Xaaliyaanittu jiru yookaan immoo lubbuu horadda jedhamtee faarfamtee jirte. Ajjituun waan adda addaatiin kaate haadha re'eelee gammadduu ka jedhamtee beekamtu. Ajjituun kalee bakka jirtu bakka foora re'ee ishii keessattuu ajjeefamtee argamte. Namni re'ee tiisu ka biyya Gaanaa tu dhalate Xaaliyaan baqataa tahee isii wajjin jiraatu isii ajjeesu amanee jira jechuudhaan miidiyaan Xaaliyaan gabaasanii jiranii. Nama isii ajjeese kana maqaan Adam Suleymaan jedhama jechuudhaan miidiyaan Xaaliyaan gabaasanii jiranii. Akka gaazexaan Xaaliyaanii Corriere della Sera gabaasetti ajjituun silaadoo waggaan haarawaa kana baatii ammajii jalqabatti umrii 43 guutti ammaan tana umrii 42 duute jechuudhaan ajjituun nama seenaa cimaa qabu, nama jajjabduu, nama siyaasaa keessatti hirmaachuuf illee fedhii qabu, barnoota soosiyooloojii barattee jechuudhaan akkasitti dubbatee jira. Ajjituun hojjataa isiitiin ijjeefame dubbiin jettu jiraatullee shakkii hedduutu jira. Maali jennaan warri immigireeshinii jibbanii immigiraantii yookaan immoo baqattoonni dhuftee hojii nurraa fudhatan jedhan keessaa paartileen hedduun ajjituu kana sababa adda addaatii fi ajjeesuuf yeroo adda addaattu yaalaa akka turanii gaazexaan biyya Xaaliyaan kabiraa intarnaasiyoonaleen gabaasee jira. Intarnaasiyoonalee Corriere della Seraatii fi gaazexoonni hedduun Xaaliyaan dhimma ajjituu wal harkaa fuudhanii akka gabaasaa turanii ka dubbatamaa ture. Miidiyaaleen addunyaa kan akka BBCtii fi Al Jazeeraalleen baqattuun fakkeenya milkii taatee haati re'ee ajjeefamte jechuudhaan wal harkaa fuudhaa gabaasaa akka jiranii kadhagama jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Jawaar Mohammadii faatii haga hidhamanii ji'a jahaffaa kun guyyaa har'a qabatanii Hacaaluu Hundeessaa immoo haga ajjeefame ji'a jaha kalee guutuu gabaasni turre. Ajjeechani Hacaaluu Hundeessaa kabara 2020 keessattuu tahee ajjeecha Afrikaa akkaan jijjiiree ajjeecha akka malee guddaa ka dhiibbaa guddaa qabu jechuudhaan maddi oduu BBC gabaasa jira. Akka gabaasa BBC kanattu Afrikaa keessatti bara 2020 akka pirezidaantii Keenyaa duraanii Daniel Arap Moi
Pirezidaantii Buruundii Pierre Nkurunziizatii fi akkasumas nama akka Dr. Hawa Abdii ka Somaaliitii fi taphataanii muuziqaa biyya Kameruun beekamaa Manu Dibango faatii bara du'an jechuudhaan eegi dubbateen dubattu ajjechaan akka malee dhiibbaa guddaa siyaasaa fi akkasumas odeeffannoo addunyaa kabara 2020 irratti dhiibbaa guddaa qabu ajjecha Haacaaluu Hundeessaa jechuudhaan gabaasa jira. Ajjechaan Haacaaluu Hundeessaa kunini dhiibbaa guddaa waan inni qabaatee fi eeginni du'een dubattu hokkara Oromiyaa keessattu ka'e namni 160 oli duudhanii jijjiirama Itoophiyaa kan maantan Abiy Aangootuu fide keessattuu kaagahee guddaa taphatee Jawaar Mohammad namni jedhamu hidhamuudhaani himata sobaa kashororkaatiin himatame jechuudhaani BBC'n akkasumattuu gabaasee jira. Ji'a jahaffaa ajjecha Haacaaluu Hundeessaa Facebook irratti aktivistoonni Oromoo bifa adda addaatiin yaadachaa oolanii jiran. Karaa biraatiin ammoo ajjechaan Haacaaluu eegi taheen dubattu ka hidhamtoonni siyaasaa kan akka Jawaar Mohammad faalleen ji'a jaha guutanii jiranii. Hidhaan Jawaar Mohammad ji'i jahaffaan isaa kunini Facebook irratti bifa adda addaatiin yaadatamaa jira. Jawaar Mohammad ji'a jahaffaa isaa guyyaa inni qabatu kanattu kan dhiyoo kana mana hidhaa irra hiikame obbo Lidatuu Ayyaaloo mana hidhaattuu isa dubbisee jira jedhamee dubbatame jira. Obbo Lidatuu Ayyaaloo Jawaarii wajjin gaafii fi deebii OMN irratti godhame yookaan ammoo marii OMN irratti godhame ka fulbaana 30 dubatti mootummaa wanni jedhamu Itoophiyaa keessattuu hin jiru mootummaan Abiyyoo filannoo godhuu baatee jedhan sanirra hidhamuu akka danda'u ka dubbatamu Jawaar Mohammadiitii fi Lidatuu Ayyaalollee hiisisuu duuba gahee guddaa qaba jedhamee namni shakkamu akka Dr. Birhaanuu Neggaa taheettuu himamaa jira. Jawaar Mohammadii wajjin taa'ee haasahuun rakkoo waan takka hin qabu. Isaayyaas Afeworqii caalaa Jawaarittuu naa dhiyaata Asmaraa caalaa Amboottuu naa dhiyaata jechuudhaani gaafii fi deebii OMN irratti yookaan ammoo keessatti godhe irratti warra mootummaa Abiyyi akkas aarsuun isaa dubbatamee jira obbo Lidatuun. Obbo Lidatuun Jawaar Mohammad faa dubbisa jedhamee miidiyaa hawaasummaa irratti wayita naannawaa jiru warri maqaa Oromoo dhawatan tokkolleen hagamma Jawaar Mohammad dubbisuun isaanii wanni beekama akka hin jirre kan dhagamaa jiru. Warra maqaa Oromootiin socho'anii ka Jawaarii jala hin gorre jechuun ka Jawaarii wajjin kanaan dura hudduu tokkoon udaawame jedhamee yaadame yookaan ammoo kababa Jawaarii jalatti beekamtii argachuu barbaadan aktivistoonni Oromoo ka OMN irratti beekamanii fi biyya Finfinnee jiranii hedduun isaanii Jawaar akka hin dubbisne dhagame jira. Hedduun isaanii ka Jawaar dubbisuu hin barbaannee fi mootummaa mufachiisuu akka hin barbaanne waan fedhanii fi yookaan ammaan tana deeggartoota mootummaa waan ta'aniif aktivistoonni akka jechuun Biraanuu Leenjisoo qabi Ahmed Gisheetii fi warri biyya alaatii galee ka mootummaa wajjin jiranii tokkollee warra Jawaar dubbisan hin beekani. Sun qofaa osoo hin taane namni jechuun laaptooppii Jawaarii badhaafame Jawaarii isaaf sagalee tahee dubbise ka akka obbo Lammaa Magarsaalleen Jawaar akka dhaqee hin dubbisne ka dubbatamaa jiru. Sanii alattu obbo Leencoo Lataa faatii ka Jawaar Mohammadii wajjin gara Arsii deemuudhaan gaafa Minilik siidaan isaa Finfinnee keessatti Abiyyiin eebbifame. Ka siidaa harma muraa fi harka muraa sun wajjin daawwate Jawaar Mohammad haga mantana mana hidhaa deemee dubbisallee hin beeku. Hoggantoonni OPDO keessa namni Jawaar Mohammad kanaan dura faarsaa turanillee tokkolleen ka Jawaar Mohammad bira deeman akka hin jirre ka dhagame. Hojjata OPDO keessa nama tokkottu dhimma haasawaa tokkoo fi Jawaar Mohammad bira deeme sunillee Jawaar Mohammad akka waliin dubbachuu hin barbaadanii dubbatamee jira. Dhimma marii yoo taate bifa iftoomina qabu malee maggaarraja duubadhaan yookaan ammoo golle duuba waan ta'u hin fudhadhu jedhee akka deebise ka dhagame. Suni alatti warri jechuun paartilee hoggantoota hogganan jedhaman. Warri paartii KFO'tii fi paartii ABO'lleen keessa jiran hedduun isaanii mana hidhaa deemanii Jawaar Mohammad dubbisuun akka sodaatametti dubbatamaa jira. Warri jechuun Jawaar Mohammad dubbisuu sodaatan keessa sodaatan sun ammoo sodaa warra namaa galu hojjettoota OMN duraanii hedduun isaanii odoo dubbisuullee barbaadanii Jawaar Mohammad deemanii dubbisuun sodaa guddaa qaba. Maal jennaan hedduu warra mootummaan barbaadaa waan jiruufi
bakka Jawaar Mohammad kayyoo dubbifan saaxilamuu waan danda'aniif akka isaan dhufanii isa dubbisanii inni nu hin barbaadu jedhametu jira. Sunii alatti warri hooggantoota falmitoota jedhaman deemanii Jawaar Mohammad dubbisuun warra akka dubbisaa hin jirre ka beekamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo hidhamuu Jawaar Mohammad ji'a 6 guutuun isaa maal isanitti fakkaata yaada keessan jechuun odeeffannoo waan isinitti dhagahamee asumaan nu barreessaa isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru itti fufee jira. Paartiin odaa maqaa Ingilishii gabaa jedhaan beekamu yookaan immoo gamtaan Dimokiraatawaa Oromoo ka obbo Sultaan Qaasim Gannaa hoogganu. Boordiin filannoo haqamuun isaa akka mormii kaasee ka dubbataa jiru. Paartiin kun ibsa baasanii murtiin boordiin filannoo isaan haqee sirrii miti yookaan immoo dogongora jedhee jira. Paartileen keenya ulaagaa paartii tokkoo fi barbaachisu hundayyuu guutatee jira. Haa ta'uuti malee boordiin filannoo Itoophiyaa paartilee ulaagaalee guutachuu hin dandeenye jechuudhaan filannoo bara 2021 karoorfame keessa nu baasee jira jechuudhaan ka dubbate Oromoo Democratic Alliance odaan kunini murtiin boordiin filannoo Itoophiyaa godhe ka isaan hin quubsine yookaan immoo isaan hin gammachiisin ta'uu dubbachuudhaan boordiin kunini murtii kana akkaataa ittiin murteesse loogii irraa walaba ta'uu isaa nu haa mirkaneessuti. Ragaalee fi marii wayitaa waan kana murteessuu fi godhamee ifa nu haa godhuti. Akkasumas xalayaadhaaf yookaan immoo karaalee qunnamtii adda addaatiin ulaagaalee guutaa isiniin jennee nu guutuu dadhabne kanallee nu haa beeksisu jechuudhaan dubbatee jira. Paartiin kunini akka murannoo isaa yookaan immoo murtii isaa keessa deebi'ee laalee gamtaan Dimokiraatawaa Oromoo haqamuu irraa dandamatamu jechuun gaafate jira. Ragaan bulchiinsaa fi gandaa aanaa irraa argamu kan loogiin shakkamu taahuu qaba jechuudhaan dubbatame jira. Yeroo ammaan kana waa takkatti dubbatamaa jira. Paartiin kunini ulaagaaleen guutuu qaban jedhee mootummaan yookaan boordiin filannoo laf kaa'e keessaa tokkini miseensota paartiitii fi warra galmaayan nama 10,000 ka barbaachisu warra galmaayan kana boordiin filannoo Itoophiyaa waajjiraalee isaa ka godina wajjin ta'e itti bilbila. Waajjira godina wajjin ta'e itti bilbilee nama jechuun maqaa fi mallattoon isaatii fi telefoonii isaa deeggara paartii ABO yookaan paartii KFO yookaan ammoo paartii ADAO jedhaman itti bilbilanii abbo lakkoofsi kan kee deeggara jedhamtee barreeffamtee jirta ni deeggartaa jedhamanii gaafataman. Yoo gaafataman namni tokkollee yeroo ammaan kana an deeggara paartii ABO jechuun barbaadin sodaata hidhama. An deeggara paartii KFO jechuun barbaadin ni sodaata. An deeggara paartii gamtaa Dimokiraatawaa Oromoo jechuun ammaan kan sodaata. Namni biltsiginnaa malee wanni bira hunduu nam hiisisaa waan jedhuufi namni afaan guutatee an paartii kana deeggara jedhu jiru. Namni hedduun kan itti bilbilam akka sodaataa jiru kunin odeeffannoo kenna ka biyyirra dhagayaa jiru. Paartii kana ulaagaan isaan ittiin nama paartii kana ittiin dabarsanii warra miseensota yookaan deeggartoota jedhaman keessa harka 35 oli yoo sirri tahee paartiin kun jechuun seera qabeessa tahee ulaagaa guutamee filannoo fakkinni qophaa'u yookaan ammoo akka inni dhaabbatu ka boordiin filannoo Itoophiyaa gabaase jechuun wanni jira akka kana paartiin kun kanatu jira. Hoogganaa fi hundeessaa paartii kana obbo Sultaan Qaasim Gannaa wajjin akka dubbannetti paartiin keessan kunini haqamuun isaa miira akkamittu sitti dhagahama jedhee wayitaa gaafadhe dallansuu guddaatti nutti dhagahama. Murtiin kunini murtii hin eegine waan nu yaadne hedduu ka duubatti deebisaa jiruu fi jijjiiramii Itoophiyaan abdattee hagame tokko mucucaata akka tahee fi abdii kutachiisa akka tahee garsiisa jechuudha natti jira. Yoo paartii keessan jechuun haqamuu irra dandamachuu hin dandeenye yookaan ammoo yoo waraqaan isinii kenname beekamtii kan deebitan argan maal godhuu deemtan jedhee kan gaafadhee fi falaa jiru ka seeraa hundayyuu mana murtii dabalatee falmii goonuudhaan maqaa paartii kana deeffachuu fi ulaagaalee jedhamu kana guutachuu fi qophoofnee jiran jira.
yoo paartii keessan kana jechuun falmii kana kamana seeraa hundayyuu kamana murtii gootanii milkaa'uu dadhabdanii paartilee Oromoo ka seeraan socho'uuf jechuun ammaan tanatti jechuun ulaagaa guutatamu jedhama kan akka ABO'tii fi KFO'tti dabalamuu fi yaada qabdanii jedhee kan gaafadhe sunilleen akka filannootu waan jira jechuudha ni dubbata jira. Haa ta'uuti malee paartii KFO yookaan ammoo paartii ABO'tu dabalamanii ammaan tana socho'uun hagam tokko akka jechuun nama baasin beekamu maal jennaan paartilee lamaan kun haala ammaan tan jiruun filannoo Itoophiyaa keessatti dorgomuun rakkisaadha jechuudhaani ibsa baasuun warra ni yaadatan. Odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo amma ammoo boorduma filannoo irratti waan isaan dabarsan takka lama haasofnuti. Boordiin filannoo Itoophiyaa maappii yookaan ammoo kaartaa filannoo ka bara kanaati fi galmeelee filannootii fi naannoo filannoo ka bara kanaa baasee jira. Bu'uuruma kanaan naannoon jechuun Tigraay godinii akka Iraabaa Wuzoobaa Tigraay yookaan ammoo godinii Tigraay lixaatii fi Dabbaa Wuzoobaa Tigraay godinii Tigraay kibbaa jechuun Tigraay kibbaa jechuun raayyaa hajannuuti Tigraay lixaa jechuun Walqaayitii fi Tsagadee fi Setit Humaraan naannoo keessa jirtu kana naannoo filannoo Tigraay jalattu galmeessa jira. Kunin Biltsiginna Amaaraa akka malee dallansiisu jira. Naannoon Tigraay irraa muuramtee jechuudhaan yookaan ammoo Tigraay jala bilisa baatee kunin naannoo Amaaraa keessattuu caasa Amaaraa jalattuu akka gurmoofte fi hoggansa naannoo kana warri Amaaraa akka muudee gabaasuun kennan yaadatama. Bifuma kanaan filannoo dhufuu keessatti naannoon kun akka naannoo filannoo Amaaraa jalattuu beekamtii argattuu fi filannoo naannoo sanattu ka to'atu bulchiinsi naannoo Amaaraa boordii filannoo wajjin ta'ee akka godhamu ka barbaadame. Haa ta'uutii malee murtiin ammaan tana boordiin filannoo murteessee dirree lafa irratti jechuun waraana Itoophiyaatiin dubattu wanni jijjiirama akka hin jirre ka fakkaatu kunin warra Biltsiginna Amaaraa aarsuudhaanii dubbii hedduu dubbachiisa jira. Paartiin Amaaraa yeroo ammaan tana jechuun Biltsiginna keessa bi'aaden jiraachuun faayidaa waan tokko hin jiru. Biltsiginnaan paartii ijjeesa fi ajjeesisan ajjeefamaaf ajjeesisan gadaa'ii fi as gaddaa'in yeroo tokkotti wajjin jiran jechuudhaani paartii Biltsiginnaa Oromoo kana akka ajjeesisa ummati Amaaraa ammoo akka ajjeefamaa jiru. Bi'aaden ammoo meeshaa ummata Amaaraa ajjeesisaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiranii. Karaa biraatiin ammoo paartiin Biltsiginnaan Tigraay as keessattuu jiraachuulleen haga badii warra naannoo Tigraay isaaniin dura turanii Hewwahaatiin balaaleffanne akka as gaddaa'ittu laalama jechuudhaan dubbatamee jira. Biltsiginnaan Benishaangul Gumuzilleen Biltsiginnaa Abiy Ahmed ka waliigalaa keessa jiraachuun warra Amaaraa kan akka malee aarsaa jiraachuutu dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo Biltsiginnaan Afariitii fi ka Benishaangul Gumuziitii fi Tigraay ejjannoo tokkoon Biltsiginnaa Amaaraa walgahii torbaan lamaan duratti geggeeffame irrattu balaaleffachuu gabaasuun kennan yaadatama. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo naannoo Tigraay keessatti waraanii Hewwahaatii fi raayyaa ittisa biyya jidduutu jiru geggeeffamaa jira jechuudhaan dubbatamee jira. Tigraay kaaba lixattu injifannoolee